For supporters of Julian Assange, it's a worrying moment. Kibba Oromiyaatiif ba Itoophiyaa sababa hongeen hawaasa rakkachaa jiruuf deeggarsi namoomaa hatattamaa akka barbaachisu United Nations jaarmiyaan gargaarsi namoomaa yuunochaan akeekachiise. Dhiibbaa mirga namoomaatiin wal qabate Itoophiyaa himachaa hatur bulchiinsi pirezidaantii Ameerikaa Joe Biden Itoophiyaa carraa gabayaa aagwaa keessa guutuu tari'uun addunyaa mamsiiftee jirti kanaan itti fayyaan. Ethiopia's fledgling manufacturing sector could face an existential threat. Godin shawa baana booseetitti dhiibbaan humnoota mootummaatiin hawaasa naannicharra godhamaa jiran maachaa dhufuu jiraattota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti lixa Oromiyaa Wallagga baatiif horoo guduruu Wallaggaatti immoo duuli weeraa lafa hidhattoota finxaaliyyaa Amaaraatiin jalqabam jabaateet fufuu dubbatamaa lamaaniyyuu ye'uun ingidaarra dhageet. Boqqolloon bakka dhaabbatutti gubateera tuullaan gubatee jira lubbuun namoota guyyaa guyyaatti darbaa jira jechuudha. Gocha raawwatamaa jiruun duuba harki qaama mootummaa jiraachuun waan ifatti mul'atudha kan jedhan jiraattonni aanaalee kiiramuu fi jaardagaa jaarte. Haal sochii waraana biyya keessa deemaa jiru wal qabate dhibdoon keessa biltsiginnaatti uumamtammaachaa dhufuun dhagaa. Oduu gama kaaniitiin humnoota karaa nagaa diduun uummata Tigraay irra waraan labsaa jiran irratti tarkaanfii fudhadhaa yaad garee TPLF fi Abiraam Birruutti santeem. Hoogganaan dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mul'una waraanni hin xumuramne humni kun guutumatti baduu qaba jechuun humnoota Tigraay irratti dhaadatanii jiran. Himaatii lakkoofsaan 17 caalirra banamuu mootummaa Ameerikaatiin barbaadamaa jira gaazexeessaaf ogeessi lammii Awustiraaliyaa Julian Assange dabarfame peentagoonii kennamu mormummaatiin oliyyannoo gaafate. Been detained since the 7th of December 2010 in one form or another, 11 years. For how long can this go on? Waggoottan shaniif imbaasii Ecuador waggaa lamaaf mani dhalaandaan akka dabarse dhiirsi Stiila Mooris harkisi yaa'ee seenaa waggoottan 175 hidha turuu danda'a jechuu jiru oduu ala keessa bal'innaaf filanne jirra. Muddee 24 barkum 2021 guyyaan jimaata guutuu oduu teentardhaa istuudiyoo teenta Kaayiroo irra sani dhiyeesseen. Nageenyi haadharsuu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu isinitti mahaan siraa isaawaatiin. Godina Wallagga Baafi Horroo Guduruu Wallaggaatti duula weerara lafaa hidhattoonni finxaaliyyaa Amaaraa bifa qindaa'aan raawwataa jiraniin hedduun lubbuu dhabanii namoonni kuma dhibbootaan lakkaaman qe'ee ofirraa buqqaafamaniiti jiru. Namoonni qe'ee ofirraa buqqaafaman gara magaalota Ukkee, Giddaam, Keeraamuu, Naqamtee fi iddoowwan garaagaraatti rakkoo jabaaf saaxilamanii jiraachuutu himama. Haleellaan kun ammas nurraa hin dhaabbanne guyyaa guyyaan lubbuun namootaa darbaa qe'een keenyas weeraramaa jira jedhu jiraattonni aanaalee Kiiraamuu fi Jaarteerraa dubbisne yehuun ingidaa dabalata qaba. Lixa Oromiyaa godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee ollaa naannoo Amaaraa jiran keessatti ji'oota muraasaas haleellaan hidhattoota finxaaliyyaa Amaaraatiin hawaasa nagaa irratti raawwatamu itti fufeera. Haleellaa hanga gocha duguuggaa sanyii raawwachuutti gahe kanaan hedduun lubbuu dhabanii kuma dhibbootaan kan lakkaaman qe'ee ofirraa buqqaafamaniiru. Qabeenyi hawaasaa gariin saamamee kan hafe ammoo abiddaan barbadaa'eera. Gochi kun aanaa Kiiramuutti ammallee hin dhaabbanne jedhu jiraataan aanichaa OMN'f yaada kennan. Maqaan koo Biqilaa Jireenyaa jedhama. Barsiisaadha. Keessumattuu aanaa Kiiramuu fi aanaa Giddaa darara hamaa keessa jira jechuudha ammarraa. Gara ji'oottan 3 arfan lakkoofsiseera. Uummanni qe'eerraa buqqa'ee akkuma beekamu Haaroorraa ka'ee bakka Somboo jedhamu, bakka Qilxoo Abboo jedhamu already xumuraniiru bakka achirraa namnis hin jiru, horiinis hin jiru, qabeenyi mannis gubateera. Amma gidduu kana immoo erga torban lamaati kiiloomeetira 2-3 kan hin caalle magaalaa Kiiramuurraa jechuudha. Lafa bulchiinsi mootummaa jirutti, lafa qaamni hidhate mootummaa dhufiin jedhu jirutti finxaalayyiin Amaaraa magaalaa Kiiramuu keessaa gadi hidhatanii wal gurmeessanii uummata baadiyyaatti gadi yaa'anii qabeenya namaa lubbuu namaa saamaa jiru. Adduma baasee himuudhaaf guyyaa kaleessaa jechuudha. Qo'ee lafa jedhamu Kiiramuu irraa gad baate abbaa fi ilma rukkutanii horii irraa uffatanii deemanii ilmiin du'e abbaan immoo madoon cimaan irra ga'e amma indu'aa fi nafaan isaa hin beekamu. Ragaan keessoo qaama bulchiinsa aanaa Kiiramuuti OMN qaqqabe akka mul'isutti gandoota baadiyyaa fi magaalaa aanaa Kiiramuu keessatti argaman 19 keessaa gandoonni 17 haleellaa kanaaf saaxilamaniiru. Uummanni 100 ol ta'us buqqaafameera. Aanaa Kiiramuu qofatti haleellaa faannoo humna addaa fi milishaa Amaaraatiin hanga ammaatti lubbuun namoota 211 darbuus ni mul'isa ragaan kun. Kana malees manneen 800 caalan gubamaniiru. Midhaan
horii fi qabeenyi biroonis saamamuu ragaan kun ni agarsiisa. Aanichatti manneen barnootaa 44 fi dhaabbileen fayyaa 23 ta'anis sababa kanaan hojiin ala ta'anii jiraachuu maddeen keessoo mootummaarraa odeeffannoon arganne ni agarsiisa. Yeroo ammaa caasaan bulchiinsa aanichaa guutummaatti jechuun bifa danda'amuun humnoota finxaaleeyyii Amaaraa fi warra adeemsa isaanii deeggaraniin dhuunfatamee jira jechuu dandeenya kan jedhan jiraataan aanaa Kiiramuu. Aanaan Kiiramuu Oromiyaa jalatti bulaa jira jechuuf nu dhibaa jedhu. Qaamni mootummaa lafa sana jiru aanaa sana gurgurateera jechuuf hin danda'amu. Ji'a tokko kan caalle keessatti mootummaan bulchiinsi haaraa mudamee ture naannoo aanaa sanarratti jarri sun illee finxaaleeyyiidha jechuudha. Maal jechuudha? Jeneraali yoomani aanaa sana si ibsuu barbaade mootummaa naannoo Amaaraa jalatti bulaa jira jechuuf yoon jedhe wanti ulfaatu hin jiru jechuudha. Kan humna addaa poolisii naannoo sana hoogganu tiraakteriin achi jala jiru hundumtuu kan hordofuu kan to'atu kan ajaja kennu finxaaleeyyii Amaaraati. Haleellaan aanaa Kiiramuutti ji'ootaan dura eegalame kun Wallagga Bahaatti aanaalee Giddaa Ayyaanaa, Guutoo Giddaa fi kanneen biroottis babal'achuun hawaasa godinichaa dararaa hammaataaf saaxileera. Gara godina Horroo Guduruu Wallaggaattis cehuun aanaalee Amuruu fi Jaartee jedhaman keessatti itti fufiinsaan raawwatamaa jiraachuu guyyaa guyyaan lubbuun namaa gaagaamaa jiraachuu himu jiraattonni garasii dubbifne. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti aanolee Jaartee fi Amuruu jedhamu keessatti humna hidhatee jirutu jira. Humni kun humnoota naannoo Amaaraati. Faannoo fi milishaa warra jedhaman jechuudha. Meeshaa gurguddaa hidhatanii uummata nagaa irratti dhukaasa bananii lubbuun nama hedduu darbaa jira jechuudha. Haga ammaatti amma sa'aatii kanaatti jechuudha. Aanaa Amuruu keessa ganda Siiddan kan jedhamtu keessa uummanni jiru guutummaa guututti buqqa'eera. Manni isaanii guutummaa guututti barbadaa'eera. Guyyaa kaleessaa jaarsa waggaa 80 mana keessaa bahuu dadhabanii mana waliin walitti gubatee guyyaa 2 dura jechuudha lubbuu nama 3 kan aanaa Jaarragaa Jaartee keessatti battala darbe kan rukkutamee yaalamaa jiru hin jira. Naannoo mana 500 ol kan ta'utu barbadaa'ee jira. Midhaan lakkoofsan qabu kan barbadaa'ee jiru. Boqqolloon bakka dhaabbatutti gubateera. Tuullaan gubatee jira. Lubbuun namoota guyyaa guyyaatti darbaa jira jechuudha. Gocha raawwatamaa jiruun duuba harki qaama mootummaa jiraachuun waan ifatti mul'atudha kan jedhan jiraattonni aanaalee Kiiramuu fi Jaardagaa Jaartee. Uummanni Oromoo adeemsa hawaasa kana cabsuu fi deemamu callisaan walirratti ilaaluu akka hin qabne dhaammataniiru. Fuuldura duuba isaanii ta'ee kan jiru qaama mootummaa. Kana tokkoffaa yeroo darbee meeshaa qabdanii galmeessaa jedhaniiti uummata Amaaraa naannoo aanaa kana jala jiran uummata meeshaa qabu galmeessanii meeshaa kanaan ba'aatii magaalaa eegaa jedhanii kan keenya hawaasa keenyarraa shimalallee sassaabaniiru. Amma kan magaalaa seegu poolisii addaa miti kan Oromiyaa miti jechuudha. Bulchitootuma kana kan eegaa jiru milishaa Amaaraa hidhatedha. Qe'een keenya nu saamameera. Eenyummaan keenya nu saamameera. Alaabaa aranguwaadee bicaa qabeedhaan bulaa jirra. Yaa Oromoo kana nu beeka. Kun ifumaa ifatti dhufe jechuudha. Caban taane cabaarra. Warri sagalee keenya dhagaartan nu birmadhaa. Meeshaa isaan qabatanii jiran meeshaa gurguddaadha. Meeshaa namni dhuunfaa tokko qabachuu hin dandeenyedha jechuudha. Sirriitti harki mootummaa akka keessa jiru parsantii 100 namni kamiyyuu beekaa jechuudha. Uummanni beekaa jechuudha. Maaliif yoonaan jettee naannoo sana keessatti uummanni kan dhumaa jiru bulchiinsa sana jalatti jechuudha. Uummanni guutummaa guutuutti aanaa sana keessaa buqqa'ee badeera. Gaafa buqqa'ee aanaatti galu dhufee magaala Jaartee jedhamtutti gaafa galu nu keessaa deemaa as keessa jiraachuu hin dandeessani jedhaniiti uummata lubbuu baafatee dhufee magaala seene deebisanii gara sanatti gadi ari'uu jechuudha. Ofii immoo deemanii bakka sanatti argamanii dhukaasa tokko hin dhukaafne uummanni kun akka inni du'arraa oolu baraaruu hin dandeenye jechuudha. Kan immoo guutummaa guutuutti harka lafa jalaatiin akka isaan beekaa uummata kana fichisiisaa jiran uummanni naannoo sana jiru ni beekaa jechuudha. Uummanni waan godhu dhabee garatti iyyatu dhabee rakkachaa jira jechuudha. Sababa haleellaa kanaan gandoota aanaa Guutoo Giddaa qofa keessaa namoonni 80,000 hanga 100,000 ta'an qe'ee ofiirraa buqqaafamanii magaalaa ukkee buufatanii jiraachuu Addis Istaandaard guyyaa 2 dura gabaasuun isaanii yaadatama. Aanaa Kiiramuu keessattis namoonni 100,000 caalan sababa haleellaa kanaan qe'eerraa buqqa'anii jiraachuutu himama. Aanaalee biroo keessattis lakkoofsi namoota buqqa'anii guddaadha. Uummata yeroo midhaan makaratutti qe'ee isaarraa buqqaafamee balaarra bu'ee jiru kanaaf birmannaan barbaachisu taasifamuu dhabuun ammoo rakkoo isaan mudate hammeessee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo baha Oromiyaa keessa socho'u humnoota waraana garee aangoo harkaa qabu tiksan wajjin muddee 23 bara 2021 lola cimaa adeemsuu isaanii maddeen naannichaa Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himan. Godina Harargee lixaa aanaa mi'eessoo keessa kan socho'u waraanni bilisummaa Oromoo Cibraa Elemoo Qilxuum
Aradda Daa'imaa iddoo xiixxuu jedhamtutti humnoota waraana bilisummaa poolisii federaalaa milishaa Oromiyaa humna addaa Oromiyaa fi humna addaa Somaalee dabalatee walumatti baay'inni isaanii loltoota 250 ol ta'an kallattii lamaan waraana bilisummaa Oromoo irratti lola guddaa kan banan yommuu ta'u lola kana waraana bilisummaa Oromoo olaantummaa argatee jira. Lola humnoota kanneen jidduutti adeemsifameen loltoota bulchiinsa Abiyyi Ahmad tiksan irraa loltoota 20 ajjeefamuun 12 ol ammoo madaa'anii jiru. Meeshaaleen waraanaa garaagaraa fi ajajaan dhibbaa poolisii federaalaa tokkos akka booji'amee maddeen OMN itti himanii jiru. Sababa lola kanaatiin yeroo ammaa magaalaa Boosatii fi Mi'eessoo dabalatee baadiyaalee naannawa kanneenii irratti uummanni humnoota tikaa mootummaatiin rakkifamaa jiru. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Boosatitti dhiibbaan humnoota mootummaatiin hawaasa mudatu yeroodhaa gara yerootti hammachaa jiraachuu jiraattota keessaa kanneen OMN dubbise himan. Aanichatti humnaan nama gara dirree waraanaatti bobbaasuun yaalii taasifamuun cinatti deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf sababa jedhuun qabeenya hawaasaa saamamaa jiraachuun himameetii jira. Kana malees shanee qallabdu jechuun hidhaan itti fufee jiraachuu kan himan jiraattonni Aanaa Boosat ganda qaawwaa hara mirqaasaa jedhamutti qofatti manneen 50 ol midhaan waliin gubamanii jiru. Gocha yeroo ammaa kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti raawwatamaa jiruuf roorroo sirna abbaa irree callisnee ol irratti ilaalutu sababa ta'e kan jedhan barsiisaan dhalataan naannichaa OMN'if haala jiru ibsan uummanni Oromoo callisee qe'ee ofiitti dhumuurraa waloon falmachuu qofatu fala jedhanii Yihun Engadaa dabalata qaba. Godina Shawaa Bahaatti kan argaman aanaaleen Boosatii fi Fantaallee ollaa naannoo Amaaraatti kan argaman ta'uun wal qabate yeroo garaagaraatti weerara daangaa hidhattoota finxaaleeyyii Amaaraatiin raawwatamuuf saaxilamoodha. Aggaammiin humnoota kanneeniin irra deddeebiin raawwatamu nurraa dhaabbatee hin beeku jedhu jiraattonni. Aanaa Boosatitti dhiheenyuma weeraraa banameen namoonni 25 waraanamanii lubbuun nama 2 darbuu OMN'tti himan. Hawaasichi weerara daangaa gama naannoo Amaaraatiin irratti taasifamu kana humnuma ofiitiin qolachuuf yaalaa tureera. Haa ta'u malee gochi yeroo ammaa qaama aangoo irra jiru nurratti raawwatamaa jiru lola gama daangaan irra deddeebiin nutti banamu kanallee akka ofirraa hin qolanne gochaa jira jedhu barsiisaanii dhalataa naannichaa OMN'f yaada kennan. Namoota weerara kana hawaasicharraa qolachuu fi humna qaban dirqiin gara adda waraanaatti oofuun isaan hafan ammoo meeshaa hiikkachiisaa jiru. Kun ammoo hawaasicha balaaf saaxiluudha jedhu. Haala amma yeroo kana wal qabsiisanii karaa adda waraanaatti uummanni haa deemu. Uummanni deemetiniin nurraa loluu qaba, juntaa loluu qabdanii jedhanii uummata dirqamaan garas fe'aa jiru. Dabalataan immoo uummatichi kun ofiif daangaa ofillee eeggata. Sanirraa immoo darbee humnuma qabu kana kan inni daangaa eeggatu kana yookaan deematii lolaa yookaan immoo tuyyuu meeshaa keessan galmeeffadhaa nu bira fidadhaa kaammoo wanti hin jenne kana hundaan goone ni doorsisuu ni hidhuu kaan immoo ka barbaadan immoo ajjeesullee ni jira. Dhiibbaan yeroo ammaa hawaasa Aanaa Boosat mudataa jiru kana qofa miti. Gam tokkoon raayyaa ittisa biyyaatti makamuu diddan jechuun gama biraan ammoo isin shanee qallabdu sababa jedhuun hawaasni rakkoo jabaa argaa jira. Sababuma kanaan ganda qaawwa hara mirqaasaa jedhamtu keessatti qofa manneen jiraattota 50 caalan midhaan waliin gubamanii hawaasni rakkoo irra bu'ee jiraachuu maddi odeeffannoo keenya himaniiru. Hidhaa fi saamichi maqaa deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiin raawwatamus gara darbeeraa jedhu. Ganduma keenya ganda qaawwa hara mirqaasaa jedhamu keessa iddoo addaa barruu kaarra haraa fuulxinnoo fi mootom goda garbaa qorkee iddoolee jedhaman kanatti manoota qonnaan bulaa mana 50 oltu gubatee jira. Mana qofaa miti yoo qonnaan bulaan wanta qabu hundaa manuma san keessatti kuufata. Oma inni qabu wajji akkuma jirutti kan isaan jalaa guban jechuudha. Maqaan ittiin guban shanee qallabduu waan jedhudha. Wanti biraa waa tokko homtuu hin jiru bar mana qotee bulaa mana horsiisee bulaan keessa jiraatu mana xixiqqaa sana jalaa gubu. Mana waayillee itti dho'ifatanii meeshaaleen keessatti dhokatu miti. Maalumaa fi deemtanii nuuf hin lolle maalumaaf daangaa keessan eeggattanii maaliif bakka Oromoo taatanii waan jedhu fakkaata iyyuu Oromoo eegataate akkuma hidhamtu Oromoo eegataate mannillee si jalaa gubata hin ajjeefamtallee uummata shanee Oromoo jiru iyyuu qallabduu jedhanitti midhaan kontaala tokko xaafii dirqamaan manarra deemanii dirqamaan cabsanii namarraa guuraa jiru. Baay'ee uummanni dararamee dararaa hamaa keessa bakka dararaa jechuun hin ibsu gabaabumatti. Inni sadaffaan immoo hidhaadha.
akkanumatti bakka lafumaa ka'aniituma nama bakka yoo itti dhufanii xiqqaan jedhan guddaan jedhan jaarsan jedhan jaartiin jedhan guuraniituma hidhaa jiru beektaa baay'ee kan si gaddisiisu amma jaarsa biyyaa imaama sheeka dura bu'aa mana maree islaamaa godina shawaabaa kan ta'e Haaji Abdul Jawaad Tuchuu nama jedhamu jaarsa biyyaa hunda nama jaarsa nama wallole isaan mootummaa maasiyyuu ummataayyuu nama walitti araarsitiin akkasitti yeroo dheeraaf nama argitee ummata biratti dhaga'ummaa qabdi fayyadanii amma ji'a 3 ol darbee jira isa qofaa miti egaa walumaa galatti akka ganda kanaasitti namoonni hidhamanii gara nama 300 hin ta'u amma tilmaamanii. Bulchiinsa Abiy Ahmed jalatti dararaan hawaasa nagaa waggoota 3 dura lixaa fi kibba Oromiyaatti eegalame adeemsumaan kutaalee Oromiyaa mara wal gahuuf danda'eera. Aanaa Boosat dabalatee roorroo yeroo ammaa kutaalee Oromiyaa garaagaraatti hawaasa mudataa jiruuf uummanni Oromoo ulee abbaa hirree callisee walirratti ilaaluutu sababa ta'ee jedhu barsiisaan kun fallisaas taa'anii qeetti dhumuurra waloon falmachuu qofa akka ta'e dhaaman. Amma rakkoo kanaan muluu dhiibeetu ka fide walirratti callisuu saba keenyaa kana beekta. Ka Wallagga waggaa 3 har'aan dura ka jalqabame rakkoon akkanaa kun jechuudha. Isa uummanni keenya amma giddugaleessa shawaa kanarraa yeroo san kuunnoti jechaa turetu amma kunooti jechuu ga'e beekta. Isa santu dhiibee dhufee amma nu bira ga'e. Yeroo sani achitti ka Wallagga irratti raawwatamaa ture, ka Gujiitti raawwatamaa ture, ka Booranatti raawwatamaa ture. Cal'isuu keenyatu amma waan kana fide wanta kana ammallee falli biraan jiru. Wanti biraan jiru falmachuudha yoo eegan falmatini silaa lola karragee abbaa warraa du'a ga'e jedhanii gadi ba'ee falmachuudha uummanni wanti biraan jiru furmaanni biraan jiru silaa ta'anillee du'aatuma jiru. Kibba Oromiyaa fi baha Itoophiyaatti sababa hongeen hawaasa rakkachaa jiruuf deeggarsi namoomaa atattamaan akka barbaachisu UN'tti jaarmiyaan gargaarsa namoomaa Ochaan akeekkachiise. Akka ragaaleen sirna akeekkachiisaa dursaa beelaa Famine Early Warning Systems Network jedhutti sadarkaan gaaga'amaa fi muddama kutaalee kanneen jiru gulantaa 3ffaa fi 4ffaadha jedhameetii jira. Ragaa kanaan gulantaan akkanaa sodaachisaan kan jedhamu 5ffaadha. Hongeen naannawa kanaa sababa hanqina roobaa keessumaa ji'oota onkoloolessaa fi sadaasaa roobni baduudha. Rakkoo hongee kanaan kan saaxilaman Oromiyaa fi naannoo Somaalee yoo ta'an mootummaan Mustafaa Umar naannichatti uummanni miiliyoona 3.3 caalu deeggarsa nyaataa fi bishaanii akka barbaadu sagantaa nyaataa addunyaa waliin ta'uun ji'a sadaasaa darbee ibsa kennaniitii turan. Mootummaan naannoo Oromiyaa hanga ammaa nama meeqatu hongee kanaan miidhame deeggarsa hangamii barbaadu kan jedhu ibsuu hin barbaanne. Yeroo akkanaatti daa'imman kichuu waggaa 5 gadi hawwan ulfaa fi ho'isan namoota qaama hir'atanii fi maanguddootaaf xiyyeeffannaa addaa kennuu murteessaa ta'uu Ochaan himeetii jira. Itoophiyaatti bara faranjoota 2022 namoonni miiliyoona 22 caalan deeggarsa namoomaa akka barbaadan jaarmiyaan gargaarsa namoomaa UN kun raageetii jira. Naannolee Tigraay, Afaarii fi Amaaraa keessa namoonni harka namaa eeggatan ji'a hagayyaa darbee miiliyoona 8.1 kan ta'an yoo ta'u walakkaa waggaa dhufutti miiliyoona 9.4 gahuu ragaan sagantaa nyaataa addunyaa ni argisiisa. Sababoota walitti bu'iinsaa hongee, lola, weerara dhibee fi weerara hawwaannisaatiin baay'inni namoota bara 2021 keessa deeggarsa barbaadanii bara 2022 keessas ittuma ufa jedhama ragaan kun. Namoonni Itoophiyaa keessa sababa walitti bu'iinsaan qeerraa buqqanii faffaca'an miiliyoona 4 ta'uu akka ragaa jaarmiyaa gargaarsa namoomaa UN kanatti. Haala sochii waraanaa deemaa jiru irratti dhibdeen keessoo biltsiginnaatti uumamee ture hammaatuun dhagahame. Oduu biraatiin ammoo humnoota karaa nagaa diduun uummata Tigraay irratti waraana labsaa jiran irratti tarkaanfii fudhachuuf akka dirqamu mootummaan naannoo Tigraay beeksise. Abrahaam Birruu gabaasa dabalataa qopheessee jira. Humnoonni Tigraay naannolee Amaaraa fi Affaar galakkisuudhaan daangaa bulchiinsaa heeraan naannoo Tigraay jala jirtu keessatti walitti qabamu qondaalli waraanaa Tigraay Jeneraal ጻድቃን ገብረትንሳኤ tibbana BBC'tti dubbatanii turan. The bulk of our forces are inside the constitutionally recognized part of Tigray. There could be some forces still humnoonni keenya baay'een lafa heera mootummaatiin kan Tigraay taate keessa jiru. Kanafanis karaarra jiru gara Tigraay dhufaa jiru. Murtoo siyaasaa kana akka fudhanneef nagaaf carraa kennuufi kan hubatamuu qabu osoo diinonni keenyan weeraruuf qophaa'anii murtoo kana fudhanne. Consideration that we want to give peace a chance
Murtoo kanarra kan geenye faleellaa teekinooloojii diroonii damdamachuu fi nagaa barbaacha ibsa jedhu kennaa jiru qondaalonni Tigraay. Kan hordofee boqonnaa waraanaa ittaanu irratti dhibdeen keessoo bilchiginnaatti uumamee ture hammaachuu nagaamee jira. Garaagarummaan paartii bilchiginnaa keessatti uumame babal'atee sadarkaa ibsa faallaa walirratti baasuu gahee akka jiru beekuun danda'amee jira. Bilchiginnaan federaalaa fi naannoo Amaaraa ibsa ejjennoo waliif faallaa ta'an baasuun miidiyaalee isaan jala jiraniin facaasuu irratti argamu. Dubbii himaan mootummaa federaalaa Laggasa Tulluu ibsa kaleessa miidiyaaleef kennaniin waraanni bilchiginnaa qabiyyee lafaa amma qabate jabeessee turuu malee karoora gara Tigraay seenuu hin qabu jedhan. Akka ibsa bilchiginnaa federaalaa kanaatti humnoonni waraanaa bilchiginnaa rakkoo armaan dura Tigraay keessatti isaan mudatee fi sababa biroorraa barachuudhaan Tigraay seenuurraa of qusatanii jiru. አሁን የያዛቸውን አካባቢዎች አጽንቶ እንዲቆይ ታዟል። ለዚህ መሰረታዊ ውሳኔ ምክንያት የሆኑ መነሻዎች የሚከተሉት ናቸው። አንደኛው ከዚህ በፊት በትግራይ ክልል ካጋጠሙን ችግሮች መማር አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ ነው። ወራኒ ኬኛ አማ በኬወን ተዋቴ ቀበቴ ያከቱ አጀሜ ጅራ ተርካንፊን ኩን ከፉደተሜፍ አርማን ዱራ ወራኒ ኬኛ ዋን ትግራይ ኬሰቲ ታይራ በረኔቲ ከናፍ ትግራይ አከሴነን ኢንፌኔ ከናን ዱራ ወራኒ ኬኛ ኡመት ትግራይን ዱባ ወራናሜ ትግራይ ኬሳ ባይ Gaabiraatiin ammoo dhimmuun wal fakkaatu irratti naannoon Amaaraa waraanni hin dhaabbanne jechuun lolli akka ituufu ibsa bilchiginnaa federaalaatiif faallaa ta'e kennuusaa gabaasa Amaaraa Miidiyaa Koorporeeshinii irraa hubachuun danda'amee jira. Hoogganaan dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gezaachoo Mul'una waraanni hin xumuramne humni kun guutumatti baduu qaba jechuun humnoota Tigraay irratti dhaadatanii jiran. አሁንም ጦርነቱ አላበቃም በደም መሰመር ያለበት ጦርነቱ ማያበቃበት ጦርነቱን ስንነሳ አንድ ያስቀመጥነው ትልቅ ግብ ነበረን የጦርነቱ ግብ ምንድነው ተብሎ ነው ከአማራ ህዝብ አኳያ የተቀመጠው አምባስ ወራን እንኑምኔ ጋፋ ወራና ኤገሉ ገልሚ ወራና አከ ኡመት አማራት ኬኝ ማልቱሬ ሁምኒ ኩን ዮ በደ መሌ ቦሪስ ዲነ ተኤ ንወራኑን ሳይነፉ ቦሪስ ሁምና አላ ወጂን ንወራኑን ሳይኖሉ ከናፍ ገልሚ ኬኝ ሚልኮፍ ሁምኒ ኩን ዲና ነቀርሳ ብያቲ ጋንግሪኒዳ ሙረሜ በዱ ቀባ ገልሚ ኬኝ ዲነ ኬኝ በለሱዳ ይሄ ኃይል ለሀገር ነቀርሳ ነው ይሄ ኃይል ጋንግሪን ነው ተቆርጦ መጣል አለበት ብለን kunis adeemsaa fi murtoo waraanaa deemaa jiru irratti dhibdeen keessoo sirnichaatti babal'ataa akka dhufe ifatti waan agarsiisu. Oduu gambiraatiin humnoota karaa nagaa diduun uummata Tigraay irratti waraana labsaa jiran irratti tarkaanfii fudhachuuf akka dirqamu mootummaan Tigraay beeksisee jira. Waamicha nagaa taasifne cinatti dhiisuudhaan Tigraay kibbaatti lolli irratti banamee jira ka jedhu ibsi mootummaa Tigraay kun humnoonni Tigraay tarkaanfii ofirraa ittisuuf fudhachuuf ni dirqamu. Badii kanatti aanee uumamuufis sirna bilchiginnaatu gaafatamu guutuu fudhataa jedhee jira mootummaan Tigraay. Humnoonni Tigraay naannolee Amaaraa fi Affaar keessaa bahuun marii nagayaaf toora kan saaqedha jedhamaa ka jiru yoo ta'u gamtaa Afrikaatti ergamaan addaa Olusegun Obasanjoon yaalii jaarsummaa kanaaf har'aa Finfinnee jiraachuu isaanii maddeen oduu garaagaraa gabaasaa jiru. Bulchiinsi Joo Baayiden Itoophiyaa carraa gabaa AGOA keessa haquun dhagahame. Hanga amajjii bara 2021 bara faranjootaatti hireen carraa gabaa AGOA deebi'uu kan kaa'ameef Itoophiyaan akeekkachiisa bulchiinsa Joo Baayiden kennee hojiirra oolchuu dhabuun kamisa kaleessaa carraa gabaa guddaa kana keessa ari'atamte. Labsii bulchiinsa Baayiden miilanaa kanaan biyyoonni Afrikaa Geenii fi Maaliinis amajjii dhufuu jalqabee carraa gabaa kana keessa ni baafamu. Olaantummaa seeraa carraan hojii fi ulfinni mirga namoomaa biyyoonni qaban haal duree carraa gabaa AGOA keessa isaan tursiisuu danda'a. Guyyoo Waariyoo dabalata qaba. Ethiopia's fledgling manufacturing sector could face an existential threat. Prezidaantiin Ameerikaa Joe Biden amajjii tokko jechuun seensi barkum lamaaf 22 irra jalqabuun Itoophiyaa tarree biyyoota fayyadamtoota carraa daldal qaraxirra bilisa ka African Growth and Opportunity Act jedhamu keessa dhaabbiin haquuf murteessu miidiyaaleen gabaasan. African Growth and Opportunity Act sagantaa United States daldal biyyoota Afrikaa saara gadi jajjabeessuuf jecha akkeen war faranjoo joota barkum lam keessun deessit yommuu ta'u carraan daldal United States kun Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa baay'ee oomish isaanii qarax malee gabaa Pentagon dhiyeeffachuun bitatan akka gurgurataniif mijeessaa fitur. Itoophiyaan am carra daldala hanka dhabdu waraan kaab Itoophiyaatiin wal qabatee dhiibba mirga namooma jaba waan raawwattee fi jechuu jiru. Hammaleelle biyyoonni Afrikaa lam jechuun kafon qolchu mootummaa gootan jechuu United States matti Giniif Maaliin bulchiis Joe Biden
carra kan keessa gufamu White House balbaloom jalqab sadaas barkum lamaaf diddami tokko keessa Ameerikaan biyyootan kun sadeen jechuun Itoophiyaa maaliif giniin carra daldal qaraxa irra bilisa kan fayyadamuuf ulaagaalee barbaachisan guuni jechuun guyyootan 60 keessatti akka fooyyessaniif akeekachiifte turte ulaagaaleen jedham guutamuun dandeen kanaaf Baayiden arcumme diinagde biyyatti hagan caalaalle laamshesse jeesu danda jedhan luqqifatee jedhe. President Joe Biden recently threatened to impose sanctions on Ethiopia due to the conflict in Tigray. Mahammadi Doobuye Abiy Ahmadiif Ashim Gootaye get out jechuun biyya kaan aagwaan carra bilis gabaya Ameerikaa irra biyyooti yeeyyee meeshaa daldala qaraxa malee ittiin galfachuuf Ameerikaan mijeessiteef yoo ta'u biyyootan kun olaantummaa seeraa mirga hojjettootaaf mirga namoomaa kabajuun dirqamtaati ta'uu baannaan afaan siqab jechuun seera irra akka barreeffate biyyiti George Washington Ameerikaan iyyeeyyii lixaaf Afrikaa sadi dhabanaasuun diinagdee sii daara gootee jedhu. Amnesty International is investigating potential war crimes, including hundreds of people reportedly hacked to death. Murte Ameerikaan saganta kan keessa Itoophiyaa haquu fudhat kanaan gaddu qabs mootummaan Abiy Ahmed. Ameerikaan murte tan akka haaftuuf carraaq Itoophiyaan naga buusuuf seera kabachiisuuf taasisuu jirtu hadeeggartu jechuun gaafachaa ture. Hammaleelle miseensoti Kongireesii Ameerikaa hedduun mootummaa Abiy cina dhaabbachuun abbo xiyyatar dhaqof bira deemiif jedhanillee Baayiden waacife dadhabuun Itoophiyaa miseens garee tana keessa guutuma guutuu qulqulleessuun addunyaa rifachiif. Aagwaan Itoophiyaa keessa namoota 100 caalanii carra hojii uumuu qofa osoo hin taane biyyattiin oomishoota gargara gabaa Ameerikaatti erguun sharaf ala waggaatti haga $1 miiliyoona 100 argachaa akka turte ragaaleen agarsiisu. That has to stop. We also need full accountability. We need to get an independent investigation. Oduu maddeen alaarraa arganneen abukaattotti hundeessaa Wikileaks kaalamii Austraaliyaa Julia Assange murtii seeraa kamanni murtii gadi aanaa Biriitaaniyaa akka qabamee gara Ameerikaatti geeffamu dabarsee mormuun oliyyannoo gaafate. Waa'ee shira waraanni Ameerikaa Afgaanistaanii fi Iraaq keessaa godhe ragaalee 1,100 lakkaa'amtu Wikileaks irratti maxxansuun himatame Ameerikaan barbaadamaa kan jiru namni ogummaa gaazexeessummaa fi basaasaa kompiitaraa maqaa guddaa qabu kun mootummaa UK dabarfamee Ameerikaatti kan kennamu taanaan waggoota 175 mana hidhaatti dabarsuu danda'a jedhamaatii jira. Guyyoo Waariyoo guutuu gabaasichaa asirratti himamu. Two judges at the High Court in London have ruled the WikiLeaks founder can be extradited to the United States. Hundeessa WikiLeaks qalamii Austraaliyaa Julian Assange murtii seera tamanni murtii gadaana Britaniyaa akka qabame Ameerikaa geeffam dabarsu mormuun oliyyannoo gaafate. Julian Paul Assange jedhama. Namgan 50 lammummaan Austraaliyaa yoo ta'u ogummaa kompiitaraaf gaazexeessummaa irratti xiyyeeffachuun hojjetu afaan Ameerikaa seenuun qalmaaf dhiyaate. Waa'ee shir waraanni Ameerikaa Afgaanistaaniif Iraaq keessa ragaalee 1,100 lakkaa'amtu WikiLeaks irra maxxansuun himatame Ameerikaan barbaadamaa jira. Baqatee embaasii wayi seenuu waggootaaf eegi Britaniyaa tureen booda karaa mirga namoomisa cabsi jedhame qeeqamuun dubru buufatti jedhanii dabarsanii harka poolisa seensisan. Ministeerri haqa United States himati dabalata 17 irra banuun nam kan bakkinni jiru UK keessa qabanii gar USA takka dabarfame dhimmi salaalamuuf deddeebiin gaafachaa turan. Assangeen hin milkoomne manni murtii Boris Johnson ka sadarkaa gadi qabaanuu rageessa jechuun jalqaab kana keessa jaaj. Abukaatoof niitiin isa dhiirsi xiyyarkisii aayee seenuun qabuu jedhe. It's been almost a year since I stood outside court with our victory. Murtee yeroo dabarmanni murtii dabaanurra qaaris jijjiirsuuf torbaan sadii agafuriin qabna hajetti niitiin isa ta'a ilmaan lamatun Stella Morris ajajma murtii kan hin fudhannu murtii olaanaatti yannoo gaafanni jechuusi Al Jazeera gabaas. Maxxansi viidiyoo khabar 2010 keessa sanjeen baasee loltoota Ameerikaa Iraaq keessatti helikoophtarii lammiilee nagaa tumtee hojjeeftu mul'ata. Assange mirgi wabii eegamee fi eegi gad dhiifameen duub guyyaa argamuu qaba kabajuu dhabu isaatii UK keessa deebisan waggootan 5 oliif baqateen baasii Ecuador Talaandaanitti argamtu keessa kolgaltummaan ture. Bara 2019 irra jalqabuun immoo man hidha Britaniyaa tokko keessa gangalchanii itti taphachuu jiru.
For supporters of Julian Assange, it's a worrying moment. Himatooti sirrabbana mankeessa tokko qondaalti United States duraani Chelsea Manning fa waliin shirxaxuun odeeffannoo fedha argachaa turu kajedha fakta BBC gabaas mata jabeenyaaf yakkittiini matamcuuf waakkachuun kabeekam dhiirsi Stella Morris kun Julian Ameerikaa dabarfame kenname badii hojjechuun isa qulqulloofte jennaan waggootan 175 olii fedha turaa jechuu jiru mootummaan Ameerikaa nam kan mirgnamummaa sarara mulquun akkimii waadanaaf seena jira kajedha manni murtii United Kingdom nama kan dabarsi Ameerikaa kennuun isa maatiif abukaattu namichaa waan mufachiiftu fakkaatti qabame Ameerikaa dabarfame jennaan waggootan 175 dhufaniif yoo lubbuun jiraate man kan keessa dabarsa. The maximum security prison in United States of America man hidhaa guddich Florence Colorado targam jechuu isaaniitti Julian Assange abbaan ijoollee lama dhiirsi Stella Morris waggootan 175 hidhamuu danda'a jechuu jiru. But Amnesty International has denounced the decision, saying the US charges represent a serious threat to press freedom. Tole kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun har'aaf qabanne kana fakkaata gamoo gummaa kaameraaf diitiraatiin kan nafaana ture. Abdii Jamaalii qophiileen OMN itti fufuu horaa bulaa.